makiyan kagamin dubisna Afaan makiyan kagamin dubisna Afaan kana Kaman tanwan jadamna Afaan makiyan kagamin dubisna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan baga nagayaa walitti deebine an Abdullah Siraaj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Kanaan dura kan baranneetiin bira dabarre maqaalee afaan Oromoo akkasuma hiikkaa afaan Oromootis barannee bira dabarre. Barmoota kan kootitti kallattiin osoo isin hin dabarsiniin duratti jecha tokko hanga lama sadi dubbadheen bira dabruu barbaada. Inni sunis tigila takkaahu ammootiyyuu tin isa takkaahu ammootiyyuu jajjabina qabsoo Oromootiif wanta ta'u irraa dubbachuu barbaada. Tokko har'a wanti dalagamaa jiru waan jajjaba. Aktivistoonni Oromoodhaa kan akka Yahyaa Bashiir, kan akka Farhaan Abdusalaam fi akkasuma hordoftoonni miidiyaadhaa kan qabsoo Oromoo irratti gahee guddaa qaban wanta guddaa dalagaa jiru dalagaa turanis. Innis facaasaa wantoota tokko tokko Twitter irratti facaasaa, Facebook irratti facaasaa kan isiniin jedhan kana please kan Oromoo taatan hundi isaaniitii hundi keessaniyyuu jechuudha. Jecha isaan isiniin jedhan hordofaa jala deemaa. Maaliifi jarri kunis jarroota akka Jawahar Muhammad, Baqqalaa Garbaa fi fakkaattota jaraa kanneen qabsoo Oromootiif guca guddaa uuman takkaawu ammootiyyuu guca guddaa hojjetan keessatti kan warreen ramadaman waan ta'aniif hordofuu danda'uudha qaba. Inni kan biraa hojii manaa guddaa nutti kennaa jira. Warri qabsoo Oromoo gufuu itti ta'e hojii manaa gurguddaa nutti kennan. Hojii manaa isaan nutti kennan please be ignore them. Isaan tuffadhaa. Hojii manaa isaan nutti kennan jala hin deeminaa, hin hordofinaa. Hujii mana isaanii achumatti bira dabraa. Hujii mana isaanii laalaa dileet godhaa. Hujii keessan ammoo hujii mana isaanii kennaa. Nama tokko namni hujii manaa kennuufii qabu. Oromoon bakka jirutti bahaa dhihaan, kaabaa kibbaan, biyya ambaa keessa kan jiruu fi biyya keessa kan jirus hujii manaa gurguddaa jalatti kennaa. Biizii godhaa akka jarri biizii nun goonetti akkasitti akkaataan itti jarri cabuu dandeettu. Fakkeenya isinii kenna. Abiyyi Ahmed yeroo ammaan kana suura maka'a. Footoo iddoo deemetti footoo ka'a, iddoo deemetti footoo ka'a. Ani hin beeku maal kind of wanta ta'e wahiiti. Suura agarsiisa. Achi taa'ee jedhee suura, achi taa'ee jedhee suura. Hujii manaa nuu kennuu jechuudha. Miidiyaa irratti namni suura irratti hin bareeda waan akkas yaa jedhu natti fakkaate. Ani hin beeku garuu suura wanta akka isan dhiisaa ignore him. Kuni wanta namni faayidaa hin qabne dalagaati. Kana bira dabraa maaliifi namtichi surree malee surree hin qabu. Surree agarsiisa malee surree hin qabu. Namni surrii qabu Oromoo fuuldura hin dhaabbatu. Kanaasumatti bira dabra. Egaa kana jedhee gama barmoota kiyyaatitti isin deebisa. Barmoonni keenya har'aa hiikkaa jechoota afaan Oromooti. PCdha. Akkuma asirraa agartanitti Oromoo language kan jedhu kana hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Hiikkaa jechoota hiikkaa jechoota ani gabaabaa dhalleedha dhiifama wanti gadillee gabaabse an jaluma na jala dheerate ani inti gabaabadhe. I'm sorry about gabaabachuu kiyyatti wanna jedheen qabu. Gabaabachuu kiyyatti cooree hin qabuuti. Okay, ati gabaabaa jettaniitiin naani wanni hin jedhina. So kallattiidhaan gara hiika jechoota isin dabarsa. Hiikni jechoota PCdha. Takkaahu ammootiyyuu paartii C jechuu. So kan amma asirratti agartan kuni ceeyataa jechuun dhibee ganna keessa miila duwwaa nama qabu. Maal jechuudha? Dhibee ganna keessa miila duwwaa nama qabu. Namoonni baadiyyaatti dhalate kan akka kiyyaa ni beeka jedheetiniin yaada. Fakkeenyaaf amma ganna keessa rooba guddata. Naannoo amma dhaladheetti guddadheetti Baalee
sikkisaa jedhaniini mandoo sikkoon akkas akkasiiti. Sikkisaa naannoo keenya kana baay'ee roobaa. Yeroo san kaalaal boottii miilatti haga jilbaatitti godhanneetiin deemnaa wanti sun nama qaba. Maal jedhaniini ceeyataa gama biraatiin wacaboo jedhaniin. Wacaboo wannaa kottee miila kana keessa nama qabdi. Wacaboo jedhaniin gama biraatiin namoonni naannoo keenyatti wanna jettanii beeytaniini jedheetiin yaada. Kan biraa ammoo ceephoo. Ceephoo jechuun maal jechuudha? Yeroo hedduu ceephoon kun miidiyaa irratti ni dubbatama. Some of you hin beektu ta'a yookaan hin beektu ta'a. Ceephoo jechuun yaada wanti tokko sirrii ta'uu isaa ibsu. Yaada wanti tokko sirrii ta'uu dhabuu isaa ibsuu jechuudha. Okay? Ceephoo jechuun yaada wanti tokko sirrii ta'uu dhabuu isaa ibsuu jechuudha. Ceephoo kaafatee waan akkas akkasii ceephoo kaafatee wanti kun dogongora ta'uu isaa hubatee tini ceephoo kaafatee jedhama jechuudha. Kan itti aanu cibiluu. Maal jechuun cibiluu jechuun? Akka afaan Oromootitti cibiluu jechuun waan sirriitti gurraacha wahii jechuudha. Waan sirriitti gurraacha. Harraagessa fakkeenyaaf harraagessa gurraacha cibiluu jedhaniini horii keessa ni jira gurraacha cibiluu jedhaniini cibiluu jedhaniin ammas akka wannaatti cibiluu sin jedhama gurraacha cibiluu takkaahu ammootiyyuu cibiluus jedhaniin cibiluus hin jedhama gurraacha cibiluu jedhanii ni waamuu jechuudha akka naannoo tokko tokkotti kan itti aanu ci'ii simbiraa. Ci'ii simbiraa. Maal jechuudha? Ci'ii simbiraa jechuun yeroo simbirri waccu ganama subii. Maal jedha afaan Oromootitti? Simbira biyyaa wacni akka takkaa bariin akka takkaa wacni akka bariin akka takkaa jedha Oromoon. Maal jechuudha? Astee kanatti ci'ii simbiraa kan jedhani yeroo simbirri waccu. Simbira biyyaa wacni akka bariin akka takkaa jedha Oromoo. Maal jechuudha? Wacni akka bariin akka takka. Fakkeenyaaf simbira ganna yeroo simbira bona yeroo mukti hin jirre yeroo mukti baala harcaafate ganama subii dhufee wacu wayiitu jira. Simbirri suni birisoo jedhama. Birisoo jechuun subii hirribaa nama kaasa simbirri suni. So kanaaf jechuudha simbira biyyaa wacce akka bariin akka takka. Akka feetitti haa waccu. Gosattis haa waccu. Garuu yeroon isin hirribaa nama kaaftu yeroo tokkumaa jechuudha. Ci'ii simbiraa jedhaniini jechuudha. Inni kan biraa ciisii maal jedhanii? Ciisanyaa jedhanii? Afaan jaraatiin ciisanyaa jedhanitti fakkaatee hin beeku. Ciisii jechuun nama lafa namaa qotee jiraatu. Nama lafa namaa qotee jiraatu. Kana jechuun maal jechuudha? Nama hirtaa namaa waliin dalagatu takkaahu yagutoo namaa waliin dalagatu jechuudha. Nama lafa hin qabne ati lafa qabdaa lafa ati qabdu san si biratti jiraatee akka faamilii tahee akka firaasii tahee si wajjin dalagatee kan jiraatu ciisii jedhaniin jechuudha akka afaan Oromootitti. Jarri warri kaabaa Semitic isaanan ammootiyyuu jarri amma wanna jedhan kuni afaan Oromoo irraa afaan ergifatu malee afaan uf danda'e hin qaban. Look, afaan Oromoo hin ergifatu. Afaan Oromoo afaan uf danda'eedha. Afaan sirriitti guutuu uf danda'ee ittiin fayyadamtuu fi ka alagaanuu afaan kan gahiitti fayyadamuudha. Siigalaa jechi kiyya. Afaan Oromoo afaan uf danda'eedha. Afaan uf danda'e independent language afaan Oromoo jechuudha. So not independent. It's not like borrow any language from different kinds of language like afaan uf danda'eedha afaan Oromoo jechuudha. Fakkeenyaaf amma ciisii kan jedhan kanas jarri sabni biraa nurraa ergifate. Fakkeenyaaf abbaa warraa kan jedhan kana afaan Oromootirraa ergifate jechuudha. Afaan Oromoo hin liqeeffatu. Afaan Oromoo guutuu afaan uf danda'eedha. Afaan hiikkaa jecha tokkootirraa 4-5 baasuu dandeettuudha. Anamma kana
gabaabseetiin isiniif hime malee hiikkaa hedduu qaba tokkoon isaa jechuudha. Afaan Oromoo afaan guddaa jechuu barbaadeeti. So inni kan biraa ammoo tuyyuu ciwii. Ciwii jechuun maal jechuudha? Ciwii jechuun cuucii. Ciwii cuucii jechuun ilmoo simbiraa takkaahu ammoo tuyyuu ilmoo lukkuu takkaahu ammoo tuyyuu ilmoo wanta babarrisan ilmoolee jaraa jechuudha. Ilmoo simbiraa yookaan ammoo tuyyuu lukkuu kana tahaa jechuudha. Maal jechuun ciwii takkaahu cuucii jechuun jechuudha. Inni kan biraa ammoo cilaattii jechuun maal jechuudha? Daaraa gurraacha wanti tokko yoo gubate hafu cilee ni gala cilee cilaattii hin jedhama cilee hin jedhamaa jechuudha. Cilee hin jedhamaa jechuudha. Daaraa gurraacha wanti tokko yeroo gubate hafu. Fakkeenyaaf amma raqoo garbuus ta'ee, raqoo xaafiis ta'ee, raqoo hantaraas ta'ee, raqoo baaqilaa, raqoo uummata iyyuu haa ta'u, boqqolloos ta'ee gubatee kan jalatti hafu, margas haa ta'u gubatee kan jalatti hafu suni maal jedhama jechuudha. Cilaattii takkaahu cilees jedhamaa jechuudha. Akka naannoo biraatti cilees hin jedhamaa jechuudha. Inni kan itti aanu ammoo maal jechuudha? Cililuu jechuun maal jechuu? Raammoo waan gaafa fakkaatu qabdu. Raammoon suni akka afaan jalaatti qandaa'uxas jedhannatti fakkaate kana jalatti beekaa. Raammoo waan gaafa fakkaatu qabu. Raammoon suni afaan Oromooti wanti suni maal jedhaman irraanfadhe dhiifama. Boqqolloo fa'a irratti argama. Mishingaa fa'a irratti argama. Hin nyaata. Baala caatiif asirritti nyaata wanti suni raammoo badaadha. Raammoo hamaadha wanti suni jechuu cililluu jedhaniini. Yeroo tokko ammoo tuyyuu yeroo sirritti midhaan tolee maal jedhe ganama subii itti bahee suniin nima nyaata. Talbaan yeroo geettu fa'a nyaatee kan fixu suniinis cililluu jedhaniin jechuudha. So inni kan xumuraa ammoo cillaanqifachuu maal jechuudha? Kana jechuun akka cillaayifachuu gochuu akkana daaquu takkaahu akkanatti cillaayifachuu takkaahu dabanii ciisuus ta'aa dabanii taa'uus ta'aa namni dhibee fa'aan cillaayifatee deemuu danda'a. Cillaayifachuu takkaahu ammoo tuyyuu cillaanqifachaa jedhamaa jechuudha. Loqoda akka loqoda naannooti jechuudha. Akkaataa silaa namni haasawaan walii galu irratti kan hundaa'e tahaa jechuudha. Barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo itti aanu komantii keessan ilaalee wanta barnoota isin barbaachisu isiniif hin qopheessa. Afaan Oromoo haa guddifnu. Afaan Oromoo waliin haa guddifnu. Afaan Oromoo afaan keeti, afaan kiyya, afaan eenyu itti fayyadamuudha jechuudha. Afaan keenya kuni afaan guddaadha. Afaan sabni 70,000 ol haasawu afaan akka laafaatitti laalluu miti jechuu barbaadeeti. Barnoota kiyya har'aa kana hiikkaa jechoota afaan Oromoo akka isin itti gammaddan abdii isinirraa qaba. Chaayinaaliin kuni ka eenyuuti? Kan Oromooti. Chaayinaalii keessan kana guddifadhaa. Chaayinaalii keessan kana sabiskiraayib godhaa. Chaayinaalii keessan kana koomantiis naaf ergaa. Laayikis godhaa, sheeris godhaa. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa.